Ulerina. Akan lebih. Orfolja. Kalau mana dulu itu. Boleh kan kalau rester kalau tadi sudah ada gaduh tadi. Boleh kan uang buatan rata tadi kalau di rumah je tadi ada gaduh tadi. Dan juga tadi itu boleh. Dan saya dah kata. Dan juga tadi itu rat boleh. Doa kesat itu, doa kesat. Tapi boleh. Uang darat boleh kalau nanti. Wamun darat wagala tunan de. Karena wari wan dem mati tiga rupiah. Kalau jamu kalau dah seribu. Wari wan dem gade kita garu gade kita mor rupiah. Nirgala kalau jamu. Perlu. Anggap soni. Oga yang sama. Kita budak ini tuh anak lu ayu kayaknya ini sitingan karena lima satu kubah biasanya boga era kan kayak gerakan kayak dua lapangan nukon tinggal pakai tidak semua akan nukul kalau mana semua banget alat Nagayan mirgasa ayadane mormu akaran tauhid biya kayne kesat moja bajoran badal rarat ni chille amanu wanu ra'adat anini sawawanu ra'adat anini biya kayne wanu anini ubi dubadari amawanu wani ubi natari wanu mabasani ubi natari wanu desni Sendiri hidup yang kita tahu apa? Sendiri orang yang kita tahu apa? Kakak sari dia. Kan gak tahu apa? Nunane kada kamu kamu. Nunane kada kamu kajem. Nujubanne kada amake kamu. Ak manubanne. Hala kenyaran kawalu ko makabu dubatu mirga biasani kabajamu ani timbo. Harap nui dan antumah di rumah tu sampai hijrah ni kan kita jirana mulai ni orang kita mau perabe mau hijrah mulai dia kalau orang dia makai jadi esok orang mus kalanya kalanya nanti dia bela bahasa. Yo Eropa tuh, orang Eropa boleh ama Afrika Eropa kan, lo lagi itu boleh. Ni aja sih. Ini lalu, boleh tuh Eropa orang ini Eropa bu, akhirnya bahasa itu kubir bahasa. Itu hari wari ini lo bisa baik. Ya mana, ya aja. Isana lagi, kalau lagi, ada di bawah go kabang, go bojo, akan terjadi. Akibat halau mau garam dulu ditadi. Murah orang yang muka mereka kita, ya semua kita sangat dengar. Bari Eropa semudi namanya bahasa Indonesia ni. Dina nambar itu, dini bahasa Indonesia. Amal dina itu kan. Amal yang bukan, amal sebenarnya bukan, amal sebenarnya ada tinggi nabi. Amal sebenarnya hobi kau jadi orang baru, hobi kau tadi orang muda bau mana? Ubi tu beraya mana kau? Kenapa? Apa ada nabi? Ini apa ada nabi? Biu jauh tem, biu jauh ada dua kamu. Hamor kita mana waktu itu? Karena waktu kesah ini, lima romo, lima sana ada, lima dua, gara-gara mampu juga, itu nanti, orang lagi, saya tak ada
gaaddisa keenya waliin mari'annee rakkoo furaayitu. Oromiyaa keenya irratti osoo ta'in Itoophiyaa gaafa Afrikaa irratti biyya hoggaa wal dhaban hoggaa waliin garuu dhaban turee walitti baafatan qawwee wal ari'an osoo ta'in biyya gaaddisa jalatti wal yaammatanii ala keessee ittiin gootanii kanaaf ta'uu danda'u. Orang siapa itu langsung? Ayah kata, dulu kalau saya kalau orang siapa, betul makanan jipina, ambil nama. Orang mana misi yang nak kare orang tiga orang, laki orang ini orang siapa itu, gasan, orang misi mereka kita kan dia. Orang balik tiga berdasar berdasar tenenge. Eko nama kawan kita nenge. Kalau ini kita boleh sana kalau lagi boleh ni. Ini boleh ni jalan. Orang mereka selai ke sepuluh tahun. Orang selai sih boleh. Anak mandi kita kita jual tu. Orang siapa ni? Nama si mati. Abu ni. Jangan dia jawab. Kakak mama, kakak anak kira, kakak ogala, kakak haji, kakak mana dia orang tidak jualan itu. Kamu meloran di sini, kamu selai dan berjualan. Yo dalam ini kamu tu. Ekam dia dari berbadan ini. Ayo kita katakan nanti ini cara dalam tu. Karena bersiap kalau sudah lalu dia segala tu ikan kuahnya, masa dulu ada yang itu. Pokoknya jangan terdengar kes, wadah lagi nanti ni, wajib ni, wajahnya wadah juga, kontrak tu. Kalau dia apa waktu ni, abdi tu dia ije berada ni, kita perlu kes. Awal orang cari abdi cari, kumna orang cari kumman cari. Arab orang ni samun cale, bakat sila kita biar dibuat ni, tinggi dah bersih, sahabat kita dah bersih. Wajib sah tanmu, jikira dia tak kena tu. Orang ni tinggal tu apa? Kalau orang kena tu apa? Tinggal tu apa? Akan ada ni, biar dia tu ni al, nak boleh cakap ni, jikira ini, jikira macam ni, biar saya resiasa kalau baca tu. Tidak boleh jangan apa lagi. Umat kara kepada tu. Bukan lagi tahu apa. Abdul Bismillah kita keruburan yang berai. Ada tahu? Ada yang sejauh sasun. Dan tidak ada yang tidak kaya itu. Irawan makamaju. Aku wal mereka wal gefaca. Dia mana? Igunuan dufef. Wal kabani wal utubani wal indemurra tokko chiricharo galun ada wante cehumsi ilman kuma shaniti wareine kum dida misadi ittimadesine finne sun gaga marra jira jechu kanafin isne debe tarin nama kenya wareegamni nama kenya lafa kan banne bilisumman kanken bilisumman tikko mulate tun akan damne kabajante konsam ni kenya horate tun garatu fitte kan jijjiramne jijjirama wanjirtu kanaf qabsot deebi barbaachisaa ta'e mulate jira jechu wal ansot deebi mulate ta'e jechu kana ogga jennu qabsoo kanatti ogga deebinu keessattuu filannoo itti aanu wal qabate filannoon baay'ee barbaachisaadha filannoon akeekalee ittiin qabsoomne keessaa isa tokko duula ammaa kan eegalleef duula marsaa lammataa kana kan eegalleef kaayyoo haaree gabbaafanneetii miti akeeka haaree barbaanneetii miti waanuma abboonni keenya waggaa 50 dura lafa kaayan ittiin galmaan ga'uuf maali wanni abboonni keenya dura kaayan warri afran qallo sochiin baale warri Maccaatuu lama oromoonni lixa ka dukkanatti ija babaasanii sirna naftanyaa diiganii keessaa ol bahan wanni qabsaaniif wanta akkittiidha jechuudha
mirga abbaa biyyummaa saba guddaa kanaa kabachiisudha. Mirga abbaa biyyummaa saba kanaa kabachiisudha. Mirga abbaa biyyummaa bilisummaa waliin dhuftu ummata kanaa ka waggaa 150 irraa saamame qe'ee isaa irratti abbaa qe'ee osoo hin ta'in akka galtuutti ilaalame lafa isaa irratti akka balafaa osoo hin ta'in ciisanyaa ta'e afaan isaa sakaalamee eenyummaan isaa tuffatame san tuffatamnee hin jiraannu saamamnee hin jiraannu yooki bilisa baana yooki dhabamnee daaraa taana jahanitti yoo dandeenye hiddaan buqimna dadhabnu ilmaan itti guddifna jahanitti itti nu guddisanii jechuudha. Nulleen dhaloonni qubee dhaloonni kiyya amaanaa nyaannee hin banne shuumoo garaa guuttannee nafne waadaa abboota keenya abdii abboonni nurraa qaban san fudhannee lafatti hin balchiifne tokkummaadhaan falmanne bahaadhihaa sochoone biyya keenya waraabessa abbaa taraatirraa bilisa baasuu dandeenyee jirraa jechuudha. Adamaaru sirbanii beeytaniimi qeerrensaaf waraabessa dubbiin waraabessa hoggaaf irraa buufte kafoonsi nyaatu qeerrensa dhufaa jee ka lafee si caccabsee dhiiga kee dhuutu san hambisuudhaaf kan qabsaa jiru. Mirga abbaa biyyummaa keenya ka xiqqoo nutti mul'atan guutitti dhuunfachuudhaaf gaafii mirga abbaa biyyummaa abboota keenya kaasan waan sadii of keessaa qaba. Waan sadii of keessaa qaba. Ka duraa ofiin of bulchuudha. Qeefiit irratti lafaaf samii rabbiin uumee nuu kenne irratti ka ormarraan fudhatin abboota keenya irraa dhaalle irratti takkaa'u ormi bakka biraatti ergamee nu bulchu kolonii kallattii direct kolonializimiidhaan yookiin immoo akka dhiyoo kanaatitti jallaa nu keessaa filanii ittiin nu cabsuu hin hayyamnu. Kanaaf qajeelaa keenyaan nama nuuf ta'uun kaadha abbaan eebbisaniin kan gadaan qaramee ol baheen buluu qabnaa ofiin of bulchuu qabnaadha gaafiin tokkoffaan. Gaafiin lammaffaa qabeenya lafa jalaa ka lafa gubbaatii fi qilleensa keessaa ka rabbiin nuuf kenne beekumsaaf dandeettii qabnu wal simsiifanne osoo qabnu hagaburraa baane misoomuudhaaf nama keenya hiyyummaa keessa baasuudhaaf baqarraa hambisuudhaaf misoomuu qabna finna kan jedhan jechuu gadaa keessatti kan lammataa sani. Kan sadaffaa nageenya qe'ee keenya irratti ummata keenya jidduutti addaan nu babaasanii akka walitti nu nahin nu wal nyaachaa isaan akka nu nyaanne gochuudhaaf nageenyi nu jidduutti barbaachisa. Kan lammaffaa nuuf ollaan keenya ka rabbiin wal biratti nu uume ka daangaa wal keessa nu uume akka wal nyaannuuf akka wal lolluuf osoo hin ta'in akka wal hin nagadannuuf akka wal keessa yaanuuf akka wal fuunuuf akka walitti firoomnuuf waan ta'eef nageenyi ummata keenya keessa waabii akka argatu yoo kan barbaadamu taate ollaa keenya wajjin nagaa qabaachuu qabna. Kan sadaffaa kana jechuudha. Waa sadiif qabsoon waggaa 50 gaafiin Oromoo haareetti dhufu hin jiru. Gaafiin abboonni keenya kan Taaddasaa Birruufaan ka Elemoo Filxuufaan lafa kaayan san kan waa qofaan itti qabsahaniif san kan baaroonfaan artikuleet godhan san hojiitti hiiku malee gaafiin Oromoo haareetti dhalatu tokkichillee hin jiru jechuudha. Gaafii kana akkamitti filannoo itti aanu kana keessaa fi san boodatti akkamitti hojiitti hiiknadha. Duulli filannoo amma godhaa jirru eenyu filamee masaraa haaseenu miti. Eenyu filamee haaseenu eenyu masaraa haa bahu miti. Gaafiin Oromoo sadeen sun akeeni qabsoo bilisummaa Oromoo sadeen sun akeeni gaafii abbaa biyyummaa Oromoo sadeen sun qabatamaan hojiitti hiikamuu qabanidha. Akkamitti hiikna? Ummanni keenya eega sirni gadaa jalaa cabe booda eega sirna cunqursaa jalatti kufee booda takkaa nama filateen buleen beeku. Takkaa ormatu qawweedhaan gadi bulchaa ture. Takkaa jallaa isaatitu ambaan ergamaa ummata isaa gaagaamaa ture jechuudha. Kana ofirraa hambisuuf kan qabsoofnu filannoo as deemu keessatti wanni goonu maali? Filannoo as deemu keessatti aanarra hamma federaalaatti namni keenya
nama naata hajau nama naata hajau nam beeka nama kana hirbuu hin nyaatu akka sabaatitti qaramee guddate gantummaa hin qabu garaa isaatiif hin bulu biyyaaf bula biyyan gurguratu ka je'e laalate wal bira qabate san qofa osoo hin ta'in paartilee siyaasaa hooggansa siyaasaa keessa mul'ata naan malu qaba dandeettii waan naa himu kana hojiitti hiikuu qaba kaleessa nan beeka nan abdadha je'u filachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Ofiin of bulchuu keessaa ka duraa nama naataa jahan filachuu nama ummanni ol dhiibee baase gaafa hin taane immoo gadi buusuu danda'u nama akkasii san qofatu paartii akkasii san qofatu gurmuu akkasii san qofatu yoo beeloftan beelli keessan itti dhaga'ama yoo dheebottan dheebuun isaa itti dhaga'ama nama san qofatu finfinnettis yoo ergitan bakka biraatti yoo ergitan tabaqaa isinii ta'a maaliif isin ol baase isinirraa galata qaba gubbaa godin kaayamne isin ol baase akka gabbuuftan beeka jechuudha kan lammataa hanga har'atti akka leencoo lataa jedhutti seera mootummaa malee seerri ummataa biyya san jiraachee hin beeku seera mootummoonni dhufaa dabraan ummata ittiin saamuuf baafatan malee seerri ummanni tumate hin jiru eega gagadaati namoota nuuf ta'an bakka bu'aa erga filannee booda namoonni filannu sun seerota jiran laalanii madaalanii ummata kanaaf mala bar dhibbee kanaaf ni ta'a misoomaaf ni fayyada jedhanii yoo kan yaadan taate itti hambisu itti dabalu keessa hir'isuun deeman jechuudha. Ummanni nu filanne bakka bu'oonni nu filanne heera nuuf ta'u nuu tumanitti heera keenya saniin nama keenyan akka nuu ta'utti bullaa jechuudha. Laaftutti hin fudhatina. Yeroo duraatiif hiree arganne kanatti fayyadamne gaafii abboonni keenya obboleeyyan keenya haawwan keenya itti wareegamaa turan kan qeerroon keenya hanga kaleessatti hanga irratti ittiin dhumataa jiran kana hojiitti hiikuu keessaa tokko mirga ofiin bulchuu ummata keenya qabsoodhaan asiin geenye tana filannoodhaan bakkaan gahuu danda'uudha qabna. Wanni waa'ee filannoo haasofnuuf tokko isa kana. Kan lammataa misooma. Biyya san keessatti imaammanni diinagdee biyya san jiru ka'arra ijoolleen teenya lafa kaawwee yaalaa jirtulleen itti fakkaate imaammata extractive policy imaammata saamichaa malee imaammata misoomatii miti. Warri arrallee mootummaa gorsaa jiru ka wayyaane wajjin dhaabate takka chaayinatti takka hinditti ka irraa fi wayyaanetti nu gurgurachaa ture. Amma booda ummanni keenya hiyyummaa Itoophiyaa keessa jiru keessa deemeetiin arge. Namni keenya irrallee qursii har'a nyaatee boru nyaaddu ati jetteen kaleessa nyaadhe nama siin jedhu jechuudha. Har'aatu. Lafti jiidhuun teenya lafti misoomaan teenya osoo jirtu har'a jijjiiramni kun eega dhufee booda ilmaan Oromoo kumaatamaan rabbi isinuu sodaadhaa Yamanitti deemaa jiran. Yamanitti. Har'allee qurxummiin har'as afaan Oromoo haasayaa jirti jechuudha. Osoo qabeenya qabnu. Diinagdee Oromiyaa keessa jiru keessa harka nama keenyaa ka jiru parsantii 10 hin ta'u. Daldaltoota business community Itoophiyaa jiran keessa parsantii 10 hin ta'u kan harka nama keenyaa jiru. Finfinnee bareedduu fooqii ol tuulamte san keessa kan Oromoon harkaan qabu fooqii 10 hin ta'u. Maaliif kun hin taane? Oromoon masaraa seeneef alaabaa ol qabanneef rakkoon misoomaa hin furamu. Rakkoon hiyyummaa hin furamu. Rakkoon misoomaa akka furamu yoo ka barbaane taate imaammata diinagdee kan biyya keessaa biyya alaa kan qonnaa kan daldalaa ummata keenyaan malu dursa ummata keenyaaf kennu dursa ummataaf kennuu danda'u baafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Imaammanni kun kamtu Oromoof ta'a kan jedhu filannoo kanarratti gadi dhiyaate mormitoonni hogganoonni jiran hundumtuu kana godheetiin bishaan siif baasa rakkoo fayyaa sirraa fura hiyyummaa keessaa si baasa jedhanii uummata keenya agarsiisuu danda'uudha qabanii jechuudha. Imaammata misoomaa kan uummata kan saba keenya kan saba ollaa keenyaatiif ta'u baasuu danda'uudha qabna jechuudha. Filannoo kanarratti imaammata kamtu Oromoo
ollaa isaatiif Itoophiyaadhaaf ta'u kan jedhu dhiyaatee irratti himatamuu qaba, irratti dubbatamuu qaba, hojiidhaan immoo madaalamuu danda'uudha qaba jechuudha. Kan qabsoofne irra isin deebi'a. Kan qabsoofne bilisatti alaabaa qabannee Shaashamannee keessa Naqamtee keessa fiiguu qofaaf miti. Sun takka haara ittiin galfanne. Gara gallee garaan keenya duwwaa taanan. Gara gallee Oromoo waan taane qofaaf manneen kiraa keessa ari'amnaan. Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti. Sun bilisummaa miti jechuudha. Bilisummaa duubni isii qullaati. Kanaaf filannoo kana keessatti kan hirmaannuuf dursinee kan dubbachaa jirruufis filannoo fakkeessaa akka hin taane hagamta kan murteessaa akka ta'e sabni keenyas hoggansi boru biyya hogganuu barbaadus akka beekuuf jechuudha. Kan nageenyati. Waan baay'ee nama qaanessu. Osoo isin jiraachuu baattanii abdii nama kutachiisu keessaa waggaa 150 nagaa dhabne qe'ee teenya irratti ajjeefamne har'as nagaa dhabuu keenya jechuudha. Baroota qabsootan keessatti Oromoo miliyoona 50 keessaa 49 wareega godhee miliyoona 1 yoon bilisa baase wanta kan gaabbuun ture. Har'a garuu namni tokko du'uun garaa na guba. Namni tokko. Har'a erga bineensa nama nyaata taraa nuti dabraa ture ofirraa kaafne booda. Erga masaraa mootummaa imaammanni fi tarsiimoon ajjeechaa nurratti itti bahaa ture san dhuunfannee boodallee namni keenya bakka hundatti ajjeefamaa jira jechuudha. Dogongora waltuffii bolola waggaa tokkoof dabre kana keessatti godhame irraa kan ka'e guyyaa irraa yeroo ammaa kana keessatti Wallaggaaf Gujii keessatti ilmaan Oromoo mootummaa taate ilmaan Oromoo riphee lolaa taate wal fixaa jirti jechuudha. Ummanni keenya bahaa gala yeroo itti dadhabe kana keessatti jirra jechuudha. Maaliif? Mootummaan ummataa waan hin jirreef. Ummanni Wallaggaa, ummanni Gujii osoo mootummaa isaa filatee jiraate, osoo bakka bu'aa tokko qabaatee jiraate, lolli har'an godhamu. Paarlaamaa miseensi paarlaamaa baay'ee jira. Miseensi paarlaamaa takkaa dhageettanii bakka bu'aa Wallaggaa, bakka bu'aa Gujii, ka Booranaa, lolli kun haa dhaabbatu jedhee ka paarlaamaa irratti dubbatu agartanii beeytanii. Hin filamne egaa nurratti fe'ame. Nurratti fe'ame jechuudha. Kanaaf nu jidduttis nageenyi akka dhufuuf, Oromiyaa keessa nageenyi akka dhufuuf, mootummaanis nama akka hin ajjeefneef, kan biraasis bosona seenee mootummaarra lola akka hin labsine yoo kan barbaannu taate filannoon ifaa bilisaa godhamee namni keenya nama isaa ta'u paartii isaa ta'u filachuun dirqama jechuudha. Kanaaf nageenya Oromiyaa keessaa eegsisuuf illee nageenya ummata keenyaa eegsisuuf illee wanni guddaan filannoo kanarratti warri nagayaan barbaanne filannoo kana keessatti mo'achuu hin danda'an jechuudha. Nageenya akka ajandaatitti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان جرجران نقبته تربيتي في تنماتي تو بكتك والنجاه إمامتي مريادتين قويا كنا صلاة نيتني دبر سني دموان جانيف أكاس النية على شو بربادتي. السلام عليكم ورحمة الله. Adam Kabira sananu selasi fin niat apa? Taran turan anille imama begi haji dah kaitan dulu ya keturun saya ini. Mirkana nerabal lagi sih man. Kanaf ofinu bulchufis misoma fis nagenya fis. Yeroo har'aatti Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa guddaa jira. Wal shakkii guddaa jira. Walitti gaarreeffannaa guddaa jira. Oromiyaa keessas Oromiyaa fi kanneen biroo keessas rakkoon jira. Dhagaya isinitti hima. Rakkoon nageenyaa naannolee jidduu jiru. Gartuulee sabaa jidduu jiru maddi isaa Finfinneedha. Maddi isaa Finfinneedha. Maddi isaa hoggansa siyaasaati.
hoggansa siyaasaatiitu akka kaleessaatitti waan Harree Sillaasee irraa dargurraa fi Mallasa irraa dhaale xiloo maalafitti amanee waan deemaa jiruuf. Dhagaya nuuf uummanni Amaaraa nagaa waliin qabnu waliin jiran. Hoggansa isaanii wajjin wal mormii ideoloojii garaagaraa qabna. Ideoloojii wal nu lolchiisu miti garuu. Kakawwee walitti nu baasuu qabu miti. Garaagarummaa qabnu kana fakkeessanii diddibanii irra dabruuf yaaluudha. Garaagarummaa waan qabnuuf uummata waggaa dheeraadhaaf wal cinaa jiruuf daangaa dheeraa waliin qabuuf wal keessa jiraatu waan ta'eef humna gurguddaan lama gaanfa Afrikaa jiru waan ta'eef akkuma yeroo adda addaa jeetti hariiroon Amaaraaf Oromoo fafakkeessaanis addaan dhifuunis hin furamtu. Waliin gatta'anii mari'atanii dhimma seenaa irratti dhimma har'aa irratti dhimma boruu irratti waliin mari'atanii dhugaa walitti himanii kijibaa wal garaa wal boqoysanii osoo hin taane furuudha gaafatti jechuudha. Kanaaf Oromiyaa jidduttis ollaa jidduttis Somaalee wajjin furree jira rakkoo jiru. Maal jechaa turre? Rakkoon Somaaleef Oromoo Wayyaaniif abdiilee jechaa turre. Sheeyxana guddichaaf xiqqicha. Sheeyxan lamaan bukkaanaa uummanni nagaa walitti ta'ee jechuudha. Uummata Amaaraaf Oromoo jidduttis nageenyi akka dhufu yoo ka barbaadamu taate Itoophiyaa durii deebisuudhaan hin taatu jechuudha. Itoophiyaa boruun hundaaf taatu jaaruu qofaan. Kalees bifa adda addaan namni ol madeessee jira. Tokko cunqurfameera. Tokko maqaa isaatiin cunqursaan aangoorra tureera. Madaa kaleessaa san walitti tuttuquu osoo hin taane yoo danda'ame walii mari'atanii dhugaa walii galchanii dhiifama walii godhanii gara fuulduraa deemuudha. Borumtaan garuu waraqaa adiidha. Waliin jiraachuu yoo ka barbaannu taate waraqaa adii irratti kontraata waliin jiraachuu san waliin mallatteessina. Waliin barreessina. Wal hubachiifna jechuudha. Malee isaan shawwannee dabruudhaaf fafakkeessuudhaan isaan shawwadanii dabruudhaaf fafakkeessuudhaan abaddan hiriyaa waliin amanne malka malkatti wal kakachiifti. Kanaaf Oromiyaa keessatti mirgi ofii nuuf bulchuu uummata keenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate filannoo kanarratti alaamanaan hirmaachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Nu jidduttii fi ollaa keenya nageenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate filannoo kanarratti hirmaachuun barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaa keessatti hangafummaa qabsoo Oromootiin qabsoo sabaaf sablammoota biyyaatiin uummanni hiree murteeffannaa isaa akka mirkaneeffatu qe'ee irratti ofii akka bulchu akka reefu jennetti ofii akka bulchu akka jennu nama ofii filateen seera ofii tumateen akka biyyaatti immoo seera waloon tumateen mana waloon jaarrateen waan qabu gumaachee waan isaan malu qooddatee akka jiraatuuf filannoo itti aanu kana keessatti waan lama qofa filannoon kan jiraatu. Humnoota mirga hiree murteeffannaa ummatoota mirga ofiin of bulchuu fi biyya waliin bulchuu ummatoota humnoota sirna federaalismii sabdaneessatti amananii fi humnoota sabaaf sablammoota cafallaqanii maqaa adda addaatiin daakanii olaantummaa garee tokko Itoophiyaa dullatti burcuqqoo haaraan warra fiduu barbaadu jidduutti jechuun filannoon kan godhamu. Kanarratti ani isinitti hima. Gaafa walitti deebinu hin beeknu. Gabrummaan amma booda deebitu ta kaleessaan taatu. Cabni amma booda deebi'u ta amma boodaan taatu jechuudha. Kanaaf erga filannoodha jedhame. Mariin furreennaan erga filannoodha jedhame uummanni haa murteessu erga jedhame humna guutuudhaan tokkummaadhaan wal hubannaadhaan filannootti seenuuf deemna jechuudha. Filannoo kana keessatti akka tokko abdatutti chirichaaroodhaan hin seennu. Tokkummaadhaan seenna jechuudha. Dhaabni Oromoo jiru hundi hoggansi Oromoo jiru hundi dantaa Oromoo dursee wal kabajee qooda waliif kennee ejjennoon Oromoo waggaa 50 ittiin qabsaa'aa ture. Ideoloojiin Oromoo kaleessa ittiin qabsaa'aa ture. Kumaatamaan itti wareege suni riifarandamiidhaaf dhiyaata jechuudha filannoo kanarratti. Dogongora turre kaleessa. Gowwaa turre. Akraarii turre akka isaan jedhanitti. Ashabbaarii turre. Tiraayibalistii turre. Abbaabii turre moo sabboontota ka ofii kennuu didee ka ormaa kabaju turre.
filannoo kanarratti uummanni Oromoo murteessuu qaba jechuudha. Filannoo kanarratti sabaaf sablammoonni biyya isaanii murteessuu danda'uu qaba jechuudha. Kanammoo cal'ifnee ittiin deemu. Tarsiimoo lafa kaa'annee jirra jechuudha. Sirriitti itti qophoofnee jirra jechuudha. Tokkummaa qofaan ittiin deemu. The best and brightest of the Oromos. The best and brightest of Oromos. Ilmeen Oromoo, hayyuun Oromoo, xiqqaa guddaan Oromoo filannoo kana keessatti ni hirmaataa jechuudha. Dhugaa Oromoo arraba wal dhayaadhaan osoo hin ta'in, arraba kijibaatiif fakkeessuudhaan osoo hin ta'in, qoma dhayatee sirriitti bareechee firaa fi alagaaf illee ni ibsaa jechuudha. San qofaa miti. Hattuu korojoo bitattee ol baatuun osoo hin ta'in, hattuu ormi nurratti shuumuun osoo hin ta'in, ilma haadha abbaan eebbise dhaqee sagalee keessan fudhatee filamaa jechuudha. Yeroo baay'ee waan jedhamu jira. Hagarraa Baaroo Tumsaa isaa taatu, Nadhii Gammadaa isaa taatu, Hayilee Fidaa isaa taatu, namni naa qabsaayii jedhee erge hin jiru. Namni sagalee kennee fi erge nu erge hin jiru. Ofirratti fudhannetti uummata Oromootiif dubbannaa jenna. Kaleessa irraa hanga irratti maal nuun jedhan? Abaawoon uummata Oromoo bakka hin bu'u, Kaafaawwan uummata Oromoo bakka hin bu'u, Baaroon bakka hin bu'u, Jamaan Roobalee bakka hin bu'u jechaa turan. Dhugaa sagaleen nuun kennine bakka isin hin buune ofirratti fudhannee isinii qabsoofne malee. Har'a garuu hiree qabaachuuf deemtan. Namoonni isaan jibban, dhaabni isaan jibban, dhaabbileen isaan jibban dhugama bakka isin bu'an moo hin bu'anii gabbootanii korojoon ka bakka hin buune gabbuuftanii ka bakka isin bu'u ol baaftanii jechuudha. Har'a haga feenellee isiniif laalannu, haga feenellee jaalala isiniif qabnu. Hamma feenes dhugaa keessan beeynu bakka bu'ummaa keessan hin qabnu jechuudha. Uf bakka buufne malee isin bakka nun buufan. Filannoo itti aanu kanarratti nama isinii ta'u, ilaalcha isinii ta'u, ajandaa isinii ta'u, imaammata isinii ta'u bakka buufattan. Erga bakka nu buufattanii booda uf duuban laallu jechuudha. Nama tokkoof illee hin argamnu. Isiniif Rabbi qofaaf ergamna jechuu gaafas. Kanaaf ammoo qooma dhayannee daangaa keessan akka eegsifnuuf, mirga keessan akka falminuuf, imaammata keessan akka imaammata isiniif ta'u isinitti dhiyeessine hojiitti akka hiiknuuf humnaanis, eebbaanis, deeggarsaanis nama naa ta'a jettan bira dhaabbadhaa. Hin irraanfatina. Filannoon itti aanu kun jallannaan jallaatu sin bulcha. Ifii dadhabanii Rabbis ormas hin sababan. Kanaaf Oromoon ka biyya keessas kan biyya alaas jiru filannoodhaaf qophaa'a. Filannoon hanga dhufutti nagaa tasgabbeessuu barbaachisa. Sababa barbaaddatanii jeequmsa uumanii biyya akka hin diigneef ummanni keenya tasgabbaa'ee wallallaalee keessattuu qeerroon keenya, hayyuun keenya ka ummata kana jaalattu dhaabattee paartiin kun kana balleesse abalu kana balleesse haga irraa ka jette ni gahaa jechuudha. Tolchitee agarsiisuu danda'uu qabda. Aangoo qabachuudha qabda jechuudha. Aangoo qabachuu immoo ummata keessatti geessitee ummanni kee si muuduu danda'uudha qaba jechuudha. Warra Siyaatal yaadni qabannee deemaa jirru kana. Yaadni qabannee deemaa jirru immoo qabatamatti Oromiyaa keessatti hojiitti akka hiikamu. Ummanni keenya yeroo duraatiif qabsoo addaa waggaa 50 booda mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen akka bulu Itoophiyaa keessatti sabab sablammoota ollaa jiraniin wal kabaje wal hubatee sirna federaalizimii sirna dimokiraatawaa of keessaa qabu nus isaanis ollaanis qe'ee ofii irratti of bulchee daangaa ofii irra waliin daldalee walakkaa biyyaatitti immoo biyya waliin bulchee ittiin jiraatu jaaruudhaaf duula eegallee jirra. Duula kana nu bira dhaabbadha, nu cinaa dhaabbadha, nu gargaara. Dhumarratti akkuma kaleessa geetan nama keessan jaaladhaa orman jibbina. Biyya teessaniif falmadhaa biyya namaan weerarina. Keessattuu isin warri daasporaa ummanni kiyya ka keessa guddate afroo xiqqaa tokkoon hin dhufe. Wanni ani isinitti himu har'a warri nu mo'achuu barbaadu sabaaf sablammii walitti nu buusuu barbaada.
warri gurmeessanii as ergan kun kijiba itti himanii Oromiyaa keessatti namni Oromoo masgiida waan gubuuf hin qabu. Masgiida nu jaarranne akkamii gubnu. Bataskaana gubnu hin qabnu. Bataskaana nu jaarranne. Arsiif Baaleef Shawaa keessatti bataskaana nu jaarre namni nu jaarre. Waan qabeenya keenyan jaarranne waan obboleeyyan keenya keessatti Rabbi kadhatan wanni gubnuuf hin jirru jechuudha. Sun diina. Sun diina kan amantiitu. Kanaaf warra amantiin nama walitti buusuu barbaadu. Warra gosaan walitti isin buusuu barbaadu. Warra sabaaf sablammii walitti isin buusuu barbaadu. Ilma haateetis yoo taate baqadhu ofirraa fageessi. Dhiini qeerroo kana akka lafa badu way barbaaddanii. Oromiyaan hiyyummaa keessa akka baatu barbaaddaniimi. Doofaaf gowwaan biyya saamee biyya gurguratee nama hidhuu jala akka baanu barbaaddaniimi. Wanni guddaan isinirraa barbaannu deeggarsi guddaan isinirraa barbaannu mallaqaa miti. Deeggarsi guddaan isinirraa barbaannu harka nuu dha'uu miti. In fact sagalee nuu kennuu miti. Deeggarsi guddaan isinirraa gaafannu sabaaf sablammoota biyya keenyaatiin akka wal dandeettan. Sabaaf sablammoota ummata naannoo keenya jiruun Oromiyaan biyya sabaaf sablammootaati. Qe'ee Oromoo haa taatu malee akka malee nutti galee nu waliin ka jiraatu miskiinni nu wajjin qotatu kan wajjin nagadatu ka har'aa gabuu yoo bule boru wajjin nyaatu ka irraa ergifannu irraa liqeeffannu waan nu godhe tokko hin qabu jechuudha. Zabana Hayila Sillaasee maqaa Amaaraatiin saamamaa turre. Zabana Wayyaanee maqaa Tigreetiin saamamaa turre. Miskiinni Tigree garuu hiyyeessa nagayaan jiraata. Miskiinni Amaaraa garuu nagayaan nu wajjin jiraata. Nu ka qabsoofne miskiina irratti miti. Cunqurfamaa akka kenna irratti miti. Cunqursitoota maqaa sabaatiin gita jaarratanii uummata fixan waan taateef. Wanni ani isinitti waa'ee waaddu kana maqaa na balleessanii miti kaniin waa'ee waaddu beeka. Warra nu abaaruufi miti. Ijoollee dhumte saniif. Obboleeyyan teenya warra eegamte saniif. Maaliif? Warri sirna cunqursaa haaraa ijaaruu barbaadu. Warri abbaa irree ta'ee biyya san ammallee dhiitee bulchuu barbaadu tooftaan isaanii tama duri dulloomtuu shamtu ta biraan qabdu. Sabaaf sablammii walitti naquudha. Amantii walitti buusuudha uummata qoqqooduudha. Uummanni keenya qoqqoodamuu hin qabu. Uummanni keenya tokkummaasaa nageenya wal kabajaasaa hanga eeggatetti gidaarri itti buunee hin baqaysine tokko hin jiru. Kanaaf yaa uummata siyaatan keessattuu ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jirtan aaranii afaan butanii waan hin taane afaan keessanii akka hin baafne. Uummanni Oromoo akka sabaatti nama tokkollee diina hin qabu jechuudha. Nuyi diinni keenya sirna cunqursaati. Sirna cunqursaa tokko ofirraa kuufnifnee jirra. Ka ol ba'u bolii ta'ullee miila qabnee gadi buufna. Sirna dimokiraasii sirna gadaa gadi dhaabna. Nagaan naa tura.